Itoophiyaa ministeera dhimma alaa Ameerikaatti ittaantuu dhimma Afrikaa Moolii fi qondaaltota kaan wajjiniin mari'ataniiru. Dhimmi mariis dhimma naannichaa ta'uu himan. Mootummaan US gamasaan dhimmoota nagaa fi mirga namoomaa irratti mariin taasifamuu ibseera. Eeliyaas Mulugeetaa dabalee isinitti hima. Jilli ministeera dhimma alaa Ameerikaatti ittaantuu dhimma Afrikaa Mooliifiin durfamu torban kana eegalee Finfinnee jira. Walga'ii gamtaa Afrikaa irratti hirmaachuun alatti aangawoota Itoophiyaa waliin akka mari'atan akkuma ibsameen guyyaa har'aa ministeera muummee Abiy waliin mari'ataniiru. Aadde Moolii waliin gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa US Mike Hammer akkasumas Itoophiyaatti ambaasaaddarri US ministeera muummee Abiy waliin wal arganiiru. Waajjirri Aadde Moolii galgala kana akka ibsetti ministeera muummee Abiy waliin marii bu'aa qabeessa taasisuu ibseera. Ammoo waan bal'aa hin dubbanne. Dhimmoonni mariis nagaa, tasgabbii, dimokiraasii, mirga namoomaa fi badhaadhina Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaatti haala itti fufsiisuun danda'amu irratti akka ta'e ibse. Ministeerri muummee Abiy Ahmed gama isaaniin dhimmoota naannichaa irratti mari'achuu malee waan dabalataa ibsan hin qabani. Kunis ta'u booda kana biyyoonni lixaa Ameerikaa dabalatee dhimmi yaaddoo irratti ibsan keessaa tokko ajjeechaadha. Ajjechaa torban lama dura naannoo Amaaraa, Maraawii fi kaanitti mudate embaasiin US Finfinnee argamu qaama walabaan akka qoratamu gaafateera. Gamtaan Awurooppaas yaaduma wal fakkaataa ibse. Guyyaa har'aas embaasiin UK Finfinnee argamuu fi embaasiin Kanadaa yaaduma wal fakkaataa dhiyeessan. Rakkoon naannoo Amaaraa dabalatee bakkeewwan biyyattii garaagaraa jiru marii qofaan akka furamuu fi lammiileen nagaa akka tikfaman mootummoonni lixaa gaafataniiru. Dabalataan waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaand mallatteessan irratti Ameerikaan biyyoota yaaddoo ibsan keessaa tokko ta'uun ni beekama. Somaaliyaan gamtaan Afrikaa dhimma kana akka mari'atu gaafachuun ishees ni yaadatama. Dureewwan gamtaa Afrikaa xumura torban kanaa mariif Finfinneetti wal argu. Carraaqqiin naannoo Amaaraatti namoota albuuda baasuudhaaf holqa keessatti danqaman baraaruudhaaf eegalame addaan cituun ibsame. Torban darbe gaafa kamisaa galgala ture. Namoonni ammatti meeqa akka ta'an sirriitti hin beekamne osoo albuuda Oopaal jedhamu baasuudhaaf qotanii lafti kan irratti cite. Taateen kun naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa aanaa Dalantaatti mudate. Eegasii hawaasni naannoo fi maatii dabalatee dhiphina guddaa keessa jiru. Carraaqqiin guyyaa ja'affaadhaaf erga taasifameen booda garuu addaan cituun ibsameera. Ammayyuu taanaa sababa isaa nutti hima. Maatiin namoota karaa aadaan albuuda baasuuf qotan ammas dhiphina guddaa keessa jiru. Sababni isaas lubbuun jiraatuu isaanii hin barre. Dura ta'an kanneen albuuda baasan garuu maatiin muraasni dhufanii boo'anii akka deebi'anii fi akka abdii kutatan BBCtti himaniiru. Godina Walloo Kibbaa aanaa Dalantaa keessatti jiraattonnis ta'e aangawoonni gidduu kana xiyyeeffannoon isaanii guddaa namoota holqa seenanii achi as ba'uu dadhaban baraaruutti xiyyeeffateera. Daandiin rakkisaa waan ta'eef maashinii galchuun hin danda'amne. Jiraattonni dhibba hedduun ta'an garuu fallis dhibu harkaan qotaa turan. Ammoo hamma fedhan qotuu hin dandeenye. Har'a ganama immoo kunuu dhaabbatu kantiibaan magaalaa Wagalxeenaa obbo Tasfaayee Alamnoo akkasumas dura ta'an waldaan namoota albuuda baasanii BBCtti himaniiru. Namoonni BBC'n dubbise lamaan biyyoo qotuun adda cituu isaati malee si'achi itti fufasa jedhu irratti waa wal darbu dubbatan. Obbo Tasfaayee Aggaash waldaa namoota albuuda qotaniiti. Miseensa isaanii keessaa namoonni 8 holqa keessatti danqamanii jiru. ተስፋ ቆርጠን በቃ ያው በተሰዎቻቸው ማልቀሰው ተለያይተዋል። እንግዲህ ምንም ማድረግ አልቻልንም። amma abdii kutanneerra maatiin isaanis dhufanii ilaalanii boo'aniiru. Homaa gochuu hin dandeenye. Dhagaan gubbaa jiru diigamuuf jedhe. Kun immoo warra jalaa qotaa jiraniif yaaddoo uume. Kanatti abdii kutannee dhaabneerra. Yeroo jalaa qotamu inni gubbaa jiru mucucaachuu eegale. Namoonni 55 ta'an kaleessa qotaa turan. Gidduutti yeroo biyyeen gadi yaa'uu eegalu dafnee baane malee balaa qaba ture. Furmaanni biraa hin jiru. Biyyoon jala jiru yoo ka'e malee namoota baraaruun hin danda'amu. Isa kanatu rakkisaa ta'ee abdii nu kutachiise. Isaan asiin gadi hanga meetira 155 fagaatanii jiru. Nu immoo naannoo meetira 60 qofa geenye. ስለዚህ እኛ 60 ሜትር ደረስን ማለት ያው አይገናኝም. Kana dura namoonni du'an hedduu jiraatanis guyyaa torbas guyyaa 11 illee holqa keessa turanii kan lubbuun oolan akka jiran kana dura BBC'n odeeffateera. Ammoo sateelanaan hundatu abdii qabaa miti. Kantiibaan magaalaa Wagalxeenaa obbo Tasfaayee Alamnoo lubbuu baraaruun ammallee hin dhaabannee jedhu. ለዚህ መፍትሄ እየፈለግን ነው።
አስተባብረን ቢያንስ ከላይ ያለውን እንድናዳድርገን fala barbaadaa jirra yoo xiqqaate kan irra keessa jiru akka jigu taasifnee qotuu itti fufna jennee socho'aa jirra ummataa fi humnoota nageenyaa raayyaa ittisa biyyaa dabalatee walitti finnee biyyoo irra keessa rarra'ee yaaddoo uumee erga jigsinee booda qotuu itti fufna jennee yaadneerra malee qotuu hin dhaabne uummanni isaachuma jira. Namoonni albuuda baasan barii gara lafa qotanitti deemuun isaanii hamma isaanii baruun akka rakkise bulchaan aanichaa kan dura BBC'tti himanii turan. Albuudni Opal jedhamu wal'aansa fayyaaf akkasumas faayaaf oola. Gatiin isaas walaa caalu malee qaaliidha. Amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti himama. Itoophiyaan afaan Amaaraa afaan hojii gamtaa Afrikaa akka ta'u gaafatte. Kun qaama afaan Afrikaanotaa guddina ardichaaf akka gumaachuuf yaadame ta'u ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa himan. Yeroo ammaa Iswaayilii dabalatee gamtaan Afrikaa afaan 6tti gargaaramaa jira. Yuukireen doonii Raashiyaa Siizar Kunikoof jedhamu handaara Kireemiyaatti dirooniin aleeltee dhidhimsuu beeksifte. Roobii ganama sagaleen dho'insaa guddaan dhaga'amu miidiyaaleen Raashiyaa kan gabaasan yoo ta'u doonichi kibba magaalaa Yaaltaa jedhamutti aleelame. Dhaabbanni basaasaa Yuukireen viidiyoo wayita doonichi aleelamu agarsiisus gadhiiseera. Taphattoonni Kootii Divuwaar waancaa Afrikaa ol kaasan badhaasa gurguddaa argatan. Taphattoonni biyyattii doolaara 82,000 fi mana jireenyaa akka kennameef mootummaan biyyattii ibseera. 2-1 mo'amanii waancicha kan dhaban taphattoonni Naayijeeriyaas maallaqa dabalatee lafas akka kennamuuf ibsameera. Israa'el aleellaa guddaadha jedhame Libaanoonitti bante. Israa'el aleellaa kana kan bante kaaba Israa'elitti dubartiin tokko ajjeefamuun namni biraa tokkos madaa'u hordofeete. Miidiyaaleen Libaanoon akka gabaasanitti mandaroonni aleelamuun gamoowwanitti ibiddi qabateera. Hizboollaan aleellaa Israa'elitti qaqqabe raawwachuu amma yoonaatti hin amanne. Gama biraatiin qondaalli olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii aleellaa Israa'el magaalaa fiixee kibba Gaazaatti argamtutti raawwatu balaa hamtuu qaqqabsiisa jechuun akeekachisaniiru. Pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa Muhammad Buhaarii deeggarsa doolaara Ameerikaa miliyoona 6 argachuudhaaf ragaa sobaatti mallatteessanii jedhame. Manni murtii Naayijeeriyaa raga ba'iinsa hoogganaan baankii giddugaleessaa biyyattii kennan dhaggeeffachuunis himamee jira. Aadde Aishaa Usmaan Qallee dubartii gaazexeessituu jalqabaa Soomaaliyaa magaalaa Moogdishoo irraa afaan Oromootiin tamsaasaa turuudhaan maqaan isaanii eeramu. Aadde Aishaan ganna 81tti du'aan boqochuun sirni awwaalcha isaaniis har'a Kaanaadaa Torontootti raawwatamuuf jira. Ofii Aadde Aishaan eenyu? Waggoota 30tti dhiyaatuuf Aadde Aishaa Usmaan Qallee kan beekan obbo Abdurrashiid Abdurramaan Kaanaadaa Torontoo irraa dubbisneerra. Dhaloonnis naannawa Harargee Bahaati. Ijoollummaadhaan biyya baatee naannawa Hargeysaa jiraachuu turte achirraa haala soso'a naannawa yeroo namaarillee hedduudha quba qabdii gargaaruu turte mana siitti waa hedduu godhuu turan Hargeysattis akkuma Gilxuu faan jaarraa Baagadaa faan san booda jalqaba 70mootaa Moogdishootti godaante urraachi godaante raadiyoo afaan Oromootu ture yeroo sanitti Abdusalaam Bareentoo faa jira warri hawwisoon afran qalloo irraa warri achidha kan warri Kashanbisaa Yoonis Abdullaahi achi turanii isaa ta'uudhaan walleelee beeksisuudhaan raadiyoo irratti dhaadheessaa adda addaa qopheessuudhaan gaafa biyya turre dhageeffachaa turre odoo raadiyoon Itoophiyaa kan afaan Oromoo gaa'eraa taraa duraatiif kan baname Hararitti 1773 odoo hin banamin dura ture. Raadiyoon Moogdishoo jiru afaan Oromootiin warreen tamsaasa gara jalqabaa tamsaasan keessaa ta'utu eerama. Wanni yaadannoon isinitti yaadatu tokko dubartii Oromoo taatee raadiyoo irratti baatee kanaaf jalqabaati qooda guddaa laattee sodaa malee yeroo sanitti beeku yeroo dubartoonni isteejii irratti bahanii dubbatanii haasawanii miti barree jalqaba 70moota. Haalli afaan Oromootis akka ammaa kana hin turre inni dhageeffatamus kanuma isaanii kanuma sagaluma Moogdishoo irraa darbuu ture gaba keenyatti kan dhageeffamu karaa bahaatti. Kanaaf dhaabbatoo guddaa qabdi walleeleen isiin dhiheessaa turte akkaataa isiin itti dhiheessitu haala isiin hawaasatti bohaarsitu intarteenara beekte nama isteejii irratti bahee nama intarteen godhu very
attractive ogaasee jirret baasee haasu. Siin qophii wallee raadiyoodhaan tamsaasuutu jira. Isanirra beekamtee walleelee dhaadheessitii akkaan nama jabduudha. Nama isteejii irrattis asittillee dhuftee 91 jalqaba dhuftee asittillee haaluma sanitti nu gargaaru hawwisoo naannoo kanatti qabachaa turre. Walleeleen isiin dhaadheessaa turte sagaleen isii kun hundi gaa online jira. Qooda guddaa fudhata. Hawwisoo asitti ijaarre keessatti jalqaba 90 irraa kaasee 91 nama beekamtuudha. Naannoo ba'aa keessatti namni adda ashaaqalli hin beekne jiru. Dhaloonni ammaa kun yoo beekuu dhabe malee hawaasni warri jiru warri daaddaa kiyyaa warri sanbootaatis gaaleetlii nama umrii lafa bulee eegaa fayyaa dhabuu jalqabdees bubbulee jira waggaa 5 ta'a. Waggoota 30tti dhiyaatuu fi akka Kanadaatti isaan beektanii kan nu kaaftanii maal keessa darbine jedhu yeroo Mogadishootti afaan Oromootiin tamsaasaa turan sana. Anillee dhaqee ture. Mogadishootti arfeetiin jira. Hawaasa keenya hanga xiqqaa gaafa achi ture namni gwaadha bakki namni irra qubatu bakki namni tajaajila itti argatu manuma isiiti. Kanaaf gargaarsitiin isiin hawaasaaf goote hedduu guddaadha. Keessaa baqattoota keenya kanneen Mogadishoo dhaqan gargaarsa guddaa godhaa turte. Yamanii fi waan jidduu deddeemuudhaanis warra qeerroo ganamaa gargaaruu turte. Kanadaa dhufuun haaluma baqattummaatiin eega namni keenya kan Somaalee jirus Suudiirraa Rooma dheetee Roomaarraa achitti baqattummaadhaan dhuftee asitti baqattuu taatee bara jalqaba 90mootaati. Afaan Oromoo biratti afaan Somaalee, afaan Xaaliyaanii dubbatti, afaan biraa Kaadiree dubbatti, maqaa roona jechuudha. Kanaadaa Torontoo kan jiraatte weellistuu Saaliyaa Saamii adda ishaa akkatti yaadattu BBCtti himteetti. Torontoo kana gaafaan dhaquu waan isin waliin turreef jechuudha akka manguddoo biyya saniitti akka dubartootaatti wal argaa turre communitytti baay'ee. Tolee Fiqaaduu jedhama. Amma barataa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaati. Barataa kutaa 12ffaa mana barnootaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa osoo jiru Trigonomeetirii kaalkuleetara malee karaa salphaan shallaguun danda'amu argachuudha dubbata. Argannoon barataa kana tibba kana barruu saayinsii Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa baasu irratti maxxanfameera. Waa'illi koo Galaanaa Balaay waa'ee hojii isaa kana dubbiseera. Foormulaan argadhee gatii trigonomeetiriik faankeshinii warra jedhaman kana haala salphaan argachuuf fayyada. Trigonomeetiriik faankeshiniin egaa herrega keessatti baay'ee beekamoo fi iddoo garaagaraatti baay'ee faayidaawwan garaagaraaf oolu. Isaan kana egaa kanaan dura harkaan hojjechuun baay'ee ni ulfaata. Fakkeenyaaf namni tokko gatii taanii faayifii naa barbaade otoo jedhee kanaan dura haala salphaa ta'een argachuun ni cima. Garuu foormulaan amma hojjedhe kuni isa kana haala salphaan harka keenyaa yookaan immoo maanuwaal kaalkuleeshin kan jedhu kana deeggaruuf kan fayyadudha. Adeemsi foormulaa kee kanaaf beekamtii kennu maal fakkaata ture? Akkamiin sadarkaa maxxansa yuunivarsiitiitti ga'uu danda'e? Eeyyeen egaa jalqaba irratti akkuma yaadasaa naaf dhufeenii kanan dhiyeesse barsiisaa koo bultee addaatti kan na barsiisetti geesse ture. Inni haala salaalee gara dipaartimentii mana barumsaa yookaan immoo maatimaatiks dipaartimentii kan jedhutti dabarse. Egaa achi keessatti barsoota hedduutu jira jechuun gara barsoota 4-5 kan ta'an isa sana ilaalaniitu gara Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaatti dabarsanii Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojiin Adaamaa karaa lamaa yaada naaf kennanii tokkoffaan bifa waraqaatiin kana iddoo kana irratti sirreessii pirezenteeshiniif ta'utti jedhanii jalqaba naaf dhiyeessanii isa sana wantoota sirreessuu qabu baay'ee isaa sirreesseen deebisee fi sanaan booda pirezenteeshinii fi Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaatti na waamanii achitti deemetanii gara namoota 20 kan ta'anis pirezentiin godhee isaanis immoo fiidbaakii bareedaa naa kennanii. Kanaan booda Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa Dipaartimentiin Appilaayid Maatimaatiksii jedhamu waraqaa ragaa ji'a 4-3 booda naaf erganii jechuun foormulaan ani kalaqee jedhu kunneen aartikilii kamirra yookaan immoo riipooziiterii kamirra yoo akka hin jiraanne naaf erganii appiruuf naa godhani. Haala kana keessa darbeetu gaa sadarkaa amma Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaatiin kan hoogganamu Joornaal of Saayinsii and Sustainable Development kan jedhamu kanarratti maxxanfamuu gahe. Fuulduratti yaadni kee foormulaa kee kana garam akkam gochuudha?
Egaa gara fuulduraa yoo hayyoonni garaagaraa na gargaaran kana caalaa qorannoo bal'aa irratti taasisanii moor wantoota ammaa inni kun kan maxxanfamee saayintifikeeshinii irratti warroonni harka koo irratti hafanillee jiru isaan kanallee bal'inaan hojjechuun barbaada. Dhaggeeffattoota keenya waa'ee aadde Aayishaa Usmaan Qallii ilaalchisee weellistuu Saaliyaa Saamii kan dubbatte duraan waan addaan citeef amma kun guutummaa isaa isiniif dhiyeessina. Torontoo kana gaafaan dhaqu waan isin waliin turreef jechuudha akka manguddoo biyya saniitti akka dubartootaatti wal argaa turre koominiitiitti baay'ee aktiviidha. Sagantaa Oromoo irratti baay'ee hirmaatti nama dubbatu tokko dubartoota manguddoo achi jirtuu fi hundara nama adda ta'e tokko isiin namoota influensii nu godhe keessaa namni tokko isiidha akka dubartiitti. Seenaa isaanii waan dhaggeeffannuuf yeroo taaziyaasaa ta'uu iddoo garaagaraa sargiisaa ta'uu inni takka jiru walitti dhufaa namni hedduu taphattii maal jettee achi keessa waan hedduu waan dubbattuuf waa'ee isiillee yeroo garaagaraa yeroo dubbattu anis dhagahee namnis dubbatu dhagahee jechuu qaamaan hin beeka. Isiin amma seenaan si yoo ilaalte gaafa biyyarraa baatu baadiyyatti dhalatee karaa kombolcha baadiyyaadha. Haati toora amata 9 akkasii kana irraa duutee abbaan isii waggaa 2 obbolaan lamuma gurbaa dhiiraa obboleessa qabdi. Rakkoo isiin dubbataa turtee iddoo garaagaratti qubaan qaba jechuudha. Akkaataan isiin itti guddatte baay'ee rakkoo cimaa keessa guddatte. Uummata Somaalee tokko wajjin walitti dhuftee kombolcharraa osoo deemanii naggaadeedhaan hargeessaa fidanii eegas booda karaa Maqdishootti kan deemte jechuun waan as jidduu rakkoo baay'eetu ture. Ziyaad Barree moo maal gaafa ture san keessa nama ministeera wayii kan abbaa manaa isii beeku tokko dhageessee aangoo argatee achi keessatti isa argatteeti dubbistee waan irra gahee himtee waan isii gargaaru hogguu himuuf immoo akka reediyoo keessa qaxaramuu barbaaddu waan afaan Amaaraa iddoo garaagara dhageessuuf afaan Oromoo kana irra hamilee baay'ee akka qabdudha kan nu himaa turte. Akkasitti kan hojii gama reediyoo kana gizee deemtu immoo waan ajaa'ibaa namni tokko kan achi keessa akka manaajaratti hojjetu Abdoo Muusaa Baaddoon nama jedhaman. Isaan immoo akka maatiitti anaa waliinu mi'eessoo magaalaa anitti guddadhee naannoo anitti dhaladhe san nama ture. Yeroo sanitti inni manaajara reediyoo san keessaa nama Oromooti. Achitti argitee isatu qaxaree jechuudha. Yeroo kana maal gootii sagalee isiitiin oduu dabarsitii, oduu boohartii dabarsitii, nama adda badee walitti fiddii, dhaamsa garaagaraa reediyoo irratti dabarsuuf diraamaa hojjetti. Ni wallisti wantoota garaagaraa irratti hirmaatti. So dubartii jalqabaati. Wantoota isii kana yeroo achitti dhageenyu amma Torontoo yoo fudhatte namoota akka isii jira haboo jennaan nuti haboo Aayisha jennaani. Warreen muuxannoo garaagaraa biyyan Somaaliyaa fi garaagara Xaaliyaan kana qaban Torontoo qubatee baqataan Oromoon dur jechuudha. Abbaa kiyyarraa jalqabee Xaaliyaan illee wajjin turanii. Oromummaaf jecha manguddoon garaagaraalleen yeroo nan dhaqusan hawwisoo turan. Amma amata 14 achi jira jechuudha. Uummanni kun umriin nurra gurguddaa. Isaan kanan laala. Isaanirraa hawwisoo fudhatte Torontoon konfidensii isiin qabdu. Akkaataa itti nama gorsitu. Dubartummaa isiitiin akka itti dubbattu. Hiriira qabsoo yeroo san deemaa turteerraa Artist Saaliyaa Saamii turtee sagantaa keenyarraa goolamne jirra gaariitti bulaa.